uffanni kun jalaa ciccinnaani yaa rabbi jedhe kiyyalleen dhibu ani kiyyalleen hin danda'a ammoo kanaanan fuula kee dura dhaabbadhaa siifin of qaanfadhe manguddicha tokko yaadadhe manguddichi kuni nama amma lubbuudhaan jiru uffanni jalaa dhumee waan ittiin rabbiin dura dhaabbatu dhabee miskiina anjoollee xiqqaadha biyya isaanii dhaqee akkuma wahii biyya nurraa xiqqoo fagoodha yaa rabbii jedhe uffata kanaanan fuula kee dhaabbadhamu hodhee wanni carqii ta'e irratti wal ga'ee jira beeytu harkaan hodhanii harkaan utuu hodhuu carqiin inni duraan qumaashni yookaan carqiin inni duraan jiru akka waan jijjiiramuuti gara biraatti uffanni kun jalaa ciccinnaani yaa rabbi jedhe kiyyalleen dhibu ani kiyyalleen hin danda'a ammoo kanaanan fuula kee dura dhaabbadhaa siifin of qaanfadhe kaafirri ala kana dhaabbatu rabbiin namichi kun gabbaruu sirrii miti otoo silaa sirrii ta'e huccuutti ofisanaan jedhani maaliif godhaa jedhe beeytu maaliif keessa inshaallah israafa biyya kanatti gaggeeffamu kana israafa biyya keessanii kanallee akka eeggattanuuf inshaallah rabbi jedhe